Islaamummaa qabnaa yoomnu dhibee karaan irra deemnu hijaaba baafannee qullaa deemuun gonkumaa hin feenu ajaja Khaaliqaa hundi keenya akka galmaan geenyu mirga qabaanamu yoomis ta'anan akka waliif eegnu Akawa maskala godhachuun amantaa hin taane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajandaan kun dhiyoo kana miidiyaa kana dhiphisuu fedheennan namni gurratti kennee dhaggeeffatu dhibee. Yeroo sana nan dubbadda deen irraa callise. Uummata akka titiisaa ursu bakkuma waa argee bakkuma waa dhaga'e. Fahamii malee, hikimaa malee, ilmii malee, beekumsa malee, waa xiinxaluu dhabuu malee. Abu Maahir jedhama namtichi yeedaloo Hacaaluu hundeessaatti fayyadameeti manzuumaa wayii dhimma ijaabaa irratti gadhiisee ture. Achirraa namoonni gariin asirraa weecacacacareetii namni dhaggeeffatu hibeennaan dhiisee keessaa gale. Ani immoo dhufeen itti jabeessee isinitti himuu barbaade. Abbaan barbaaddeen dhaggeeffatta, yoo sii ta'in fudhatta, yoo sii ta'uu baate immoo dhiifta. Abu Maahirii sirbaa Hacaaluu sirbee jedhe gariin. Kan Alii Birraa immoo yoomnuu sirbitaa jedhe sheekiin tokko asirra. Kan Yaabaluu immoo yoomnuu sirbitaa jedhe. Kan Abaluu immoo yoomnuu sirbitaa jedhe. Dubbiin dubbii sirbaa miti. Dubbiin dubbii sirbaa miti. Namtichi kun Abu Maahir kun silaa osoo namni waa beeku baay'inaan jiraate, osoo namni waa badhaasu baay'inaan jiraate badhaasa fudhachuu qaba. Badhaasa fudhachuu qaba. Inni Hacaaluun jedhe suniyyuu mee dibbeedhaa fi piyaanoodhaa fi gitaaraa fi kilaaskaala jalaa gatii dhaggeeffadhu. Haraamummaa tokkoon qabu shari'aa islaamaa keessatti wanti dhorkame takka hin jiru waan inni jedhe. Tokko ta'aa Oromoon tokko ta'aa jaarraa meeqatii cabaa jiraannaa jedhe. Yeedaloo isaa qabadhee hin jiru hin dhaggeeffanne baay'ee. Maaliifi simmeetii sirba dhaggeeffachuu hin qabu. Na keessaa dhumeera. Simmeetii sirba dhaggeeffachuu, miira sirba dhaggeeffachuu hin qabu. Na keessa hin jiru. Wanti inni jedhe, wanti kan Abu Maahir kana miti inni Hacaaluun jedhe sinuyyuu dhibbaa dhibbatti hin ta'u ka jettu yoo jiraatte, hin ta'uu ka jettu yoo jiraatte jibbaa tokkummaa uummata Oromoo qabda. Kanuma maal gaafa ajjeefame sheekiidhaa fi qeesiidhaaf darasaadhaa fi jaahilaa fi maaluun asirra yaa'e viidiyoo keetti waraaba Hacaaluu ko hin mul'ataa gidduutti laayivii waraaba. Laayivii waraabaati akkasitti laayivii irratti banatee bu'aan turre. Hacaaluma sana arrabsuutti maaltu si geesse? Shari'aa isa kamtu si ajaje? Nu jalaan arrabsin nuun. Nu jalaan arrabsin. Saba keenya du'e miti amantii isaa rabbii wal gaheera hojii isaatiin. Hojii isaatiin wal gaheera. Nu jalaan arrabsin madaan hin tuttuqin. Inni rabbiin bira deemeera. Hojii isaatiin wal gaheera. Du'aan arrabsin. Tokko wanti Abu Maahir jedhe dhibbaa dhibba sirriidha. Wanti inni itti fayyadame sirriidha. Gurbaan jabaadha. Jabinaan si caale wanni biraan takka hin jiru. Jabinaan si caale. Isa kaaniif dandeettii nashiidaa kenneef. Isa kaaniif dandeettii waa himuu kenneef. Rabbiin walqixxee waa namaan kennine. Walqixxee waa namaan kennine. Akkuma qubii keenya wal caaluuti wal caccaalchisee isa kaan goota godhe, isa kaan lugna godhe, isa kaan abbaa nashiidaa godhe, isa kaan abbaa daawwaa godhe, isa kaan kan taa'ee barsiisu godhe, isa kaan kan dhaggeeffatu godhe rabbiin. Maal Hasaan ibnu Saabit gaafa mushrikoonni gaafa kuffaaronni walaloodhaan nabii rabbii arrabsan afaanuma isaanii irraa fuudhee ittiin deebifne Hasaan ibnu Saabitiin caaltaa jechuudha. Abbaa feete ta'i, abbaa feete ta'i. Feetu areeda filiyasiin gahi feetu imaamata gaditti mudawwara godhiitii. Wanta yeroo ammaa kana dhaloonni ammaa kun waa lama keessa jira, waa lama ta'ee jira. Tokko jallaasa wasana daangaa darbe ta'ee jira. Sin dhaggeeffatu. Tokko immoo waan ati itti himtu tokko tokkoon sirra beeka. Waan ati itti himtee dogoggorsuu barbaadu. Dogoggora kee sirratti hubateeti sin dhaggeeffatu. Akkas ta'ee jira jechuudha dhaloota goyoomsuun barbaadina. Dhaloota kijibuun barbaadina. Dhaloota kijibuun barbaadina. Dhaloota kijibduun ta'ina. Yoo waa understand, yoo fahamuu dhabde, yoo hikimaa dhabde, fahamiitti waa dubbattu dhabde callisii dhiisii dhaggeeffadhu.
hayyoota qabnaa, beekaa qabnaa, ulamaa qabnaa, daa'ii hedduu qabna. Callisii dhaggeeffadhu. Namoota hedduutu irratti waraabe jechuudha. Namoota hedduutu irratti waraabe. Ka Alii Birraa immoo yoom nuu baafta jedhe. Alii Birraa dhaggeeffachaa turte jechuudha. Sirba dhaggeeffachaa turte. Kana Hacaaluu wallisee jette. Hacaaluu dhaggeeffachaa turte jechuudha. Dhaggeeffachaa turte. Har'a immoo miidiyaa irratti as baatee nama dandeettiidhaan hikimaa rabbi kenneefitti fayyadamee sagalee hawaasaa ta'u dhimma ijaabaa irratti sagalee ijaabaa ta'e sagalee dubartoota islaamaa ta'e masqalii kaa'achuun hin dhorkamne maali ijaabni ijoollee muslimaa maa dhorkamaa jechuu yakka yoo ta'e mataadhaan dhaabbattaa jechuudha. Waan akkas akkasiiti kan miidiyaa kanarra guute miidiyaallee nu jibbisiise. Waan akkanaatu miidiyaa kanarra wasaka miidiyaa kanarra guutee jiru jechuudha. Wasaka dhugaa rabbi wasaka anuma dabalatee anuuf qulqulleessaan jiru. Yeroon akkas jedhu kana of qulqulleessaan jiru. Annama daawwaa miti. Sila arraba toleen akhlaaqa toleen isinitti hima. Hin ta'u kun immoo kennaa rabbi malee hin ta'u. Naan kennamne jechuudha. Naan kennamne akhlaaqa tolee waa namatti himu. An cabsee waa namatti himuu jaalladha. Cabsee waa namatti himu. Cabsi waa namatti himinaan jedhe siluma rabbi naa kenne. Cabsee malee isinitti hima jechuudha. Cabsee yoo naa danda'ame adda keessan cabseen sin gidduu kaa mataa keessan gidduu. Kaanumtii Hacaaluu Hundeessaa jedhe suniyyuu jechi inni jedhe suniyyuu jecha sirriidha. Kun kiristaana, kun islaama, kun waaqeffataa, kun maaliin jenne. Tokko ta'a biyya keessan tikfadhaa roorroo ofirraa dhorkaayii jedhe. Roorroo ofirraa dhorkaayii. Kun immoo biyyaaf biyyooma. Biyya walitti qabna, biyyee walitti qabna. Akkasi. Amantiin gargara ta'uyyuu malee. Isa kana immoo lakkii inni jettee yoo mormita yoo taate waan irraa baratteef waan irraa qaraateef iddee dhuftee narratti deebisuu dandeessa. Osoo waan tokko ittiin makin kijiba tokko buutaanuun adiim jecha rasuula kijibarra osoo hin kaayin rabbirra osoo hin kaayin jecha kijibaatiin dhufta yoo ta'e jecha kijibaatiin dhufta yoo ta'e namus hin dhaggeeffatu akka rabbiiti. Abu Maayir itti fufaa Abu Maayir abbaan ashiidaa abbaan walaloo keenya. Wallahi itti fufa rabbiin Assaan ibnu Saabitii wajjin isinaa kaasu guyyaa qiyaamaa jannata keessatti wal argaa gammada. Salaamun alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.